Kanaafuu naamusni keellee amalli keellee fuulli keellee fuula ifaa qabaachuun keellee gabayaa keessatti hedduu akka murteessaadha jechuudha. Bakka jirtu ammuma ka'e kan kalee darbeera bakka amma jirtu kanarraa ammuma tana ka'e jalqabi. Kan boru meebii itti dhufta. Ka'aati itti hojjetuu qabdu har'a jechuudha. Guyyaan har'a jirtu bakka amma jirtu kanarraa ka'eetini tattaafadhu hojjedhu. Hawwiin hedduudha. Garuu mootu kan dhugoomu gaafa tattaafate gaafa ati uf barte gaafa ati ufitti amanamummaa qabaate gaafa ati sammuu kee jijjiirte gaafa ufirratti hojjette gaafa uf jaalatte malee namni kamuu hawwa namni kamuu addunyaa kanarratti namni kamuu ni hawwa waan bareedaa jiraatu jireenya bareedaa jiraatu waan gaarii nyaatu waan gaarii uffatu yoo itti namaafis kennu biyyoota garaagaraa deemu waan garaagaraa daawwachuu waan qalbiin ta'e raaha itti gootu bakka bareedaa deemu namni hunduu ni hawwa. Garuu hawwii kana kan dhugoomsitu yoo amma tattaafatte hawwiin kun kasii dhugoomu yoo bakka jirtu amma sochooti kan darbe dhiifte bakkuma jirturraa ammumarraa yoo jalqabde yoo tattaafatte malee bakka amma jirtu kanatti ciisteetuma irriba ho'aa tokko ciiste karoora bichaa karoorsuun hordoftoota kiyya inumaayyuu kan assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuu fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaman saanamni keessan dalagaa fi ammaal fakkaata na bira bareeda alhamdulillah isin biras bareeda akka ta'e abdiin qaba jechuudha hordoftoota kiyya itti aansuun har'aan tana maaltu na fide dhugaa dubbachuuf obboleeyyan kiyya baay'een isaanii gaafii kana na gaafatan jechuudha. Hedduu baay'een isaanii dhugaadha ni hubadhallee gara tokkoon haga tokko mootu waan isiniin jedhu yeroo takka waan akkanaa isin biraan gaa jechuudha akka yaada kiyyaatti yookaan immoo akkanatti dhagaamee takkatti jechuudha. Yoo isinitti tole viidiyoo laayik sheer gochuuf hin dagatina waan beekanirraa waliin qoodu waan namatti fakkaaterraa itti miidhamu jechuu barbaadeeti amma kallattiimaan viidiyoon hin dheerata viidiyoon akkanaa kun kallattiimaan gara viidiyootti isin dabarsa egaa maal si gaafatan hordoftoonni keessan jettanii na dhageeffataa jiraattan ta'a jechuudha. Wanni isaan na gaafatan obboleeyyan kiyya warri biyya namaas warri biyya keessas ta'anii na gaafatan dhugaa dubbachuuf ni jiranii waan addaatii miti. Baay'een ijoollee yeroo amma gara biyyaa gallu kana maallaqa harkaa qabna maaluma wajjin nagallee haga fedhe namni tokko mana qabaatus waa hunda qabaatus hojjetuun dirqama akka ta'e ni amana garuu maal hojjenna yeroo amma kana suuqa banannamoo mana uffata bannamoo mana rifeensaa bannamoo maal hojjennu yeroo amma maaltu biyya keessatti nama hawwataa jaanii warri na gaafatan hedduu isaaniiti jechuudha wallahi laazim hedduu na gaafate namni keenya mootu jalaa cadhiste waan biraatti si fudhata jechuudha. Dhugaa dubbachuuf nama takka lama yoo gaafii wal fakkaatan na gaafate keessaan deebisu jechuudha. Maaliif akka waliigalaatti YouTube kanarratti yoo gadhiise namni as ilaalu sababa nama lamaan sanii namni hedduun dhagahuu danda'a jechuudha. Kallattimaa haga tokko waan itti dhagahame hizinee hima jechuudha waan fi irraa beekurraa. Egaa hordoftoota kiyya namni kamuu jireenya ofii jijjiirachuudhaaf namni kamuu hadhaan tana gammadee jiraatu namni barbaade ni jira minatti hima namni takka yoo hin jiru jechuudha. Namni hundi isaatu namni halkanii guyyaa tattaafatu kun ganama mee lafti bariite laala karaa namni hunduu ni deema jechuudha ganama lafti bariitee jennaan sa'a lama akkas taanaan taaksiin hin jiru karaan cufaadha. Maaliif waan nyaatu hojjechuuf maaliif waan ittiin uffatu hojjechuuf hojiidhaaf jechuudha. Galgala mootu hundi isaatu gara manaatti deema jechuudha. Maaliif namni bakka jireenya akkana jechuudha ganama teessu jireenya ofii jijjiiratu namni hin barbaanne hin jiru jiruu bareedu namni jiraachuu hin barbaanne hin jiru aga addunyaa kana dhiisaatiin gaafa moduu ani waan bareedu hojjechuun gaafa du'aniifis nama fayyada jechuudha. Kanaafillee akkasii hordoftoota kiyya maal isiniin jechuu barbaade ilmi namaa kamuu waan bareedaa kan hin hawwine hin jiru jiruu bareedaa kan hin hawwine hin jiru uffannaa bareedaa kan hin hawwine hin jiru nyaata bareedaa kan hin hawwine hin jiru mana bareedaa keessa galan siree bareedduu irra ciisan egaa wannuma bareeda ta'e hunda lubbuun nama hawwiti jechuudha. Kanaafuu kan dhugoomsuu dandeenyu guyyama takkaan ol kaaneetiin kan dhugoomsuu dandeenyu haa ta'uuti isaan kan dhugoomsite yoo akka nama ciiste yaa rabbi kana naa kenni mana bareedaa barbaada jiruu bareedaa barbaada bashannanuu barbaada gabbayee waa daawwachuu barbaada hawwuun ni jira waan gurguddaa hawwii san garuu irriba keessatti miti kasii milkaa'u jechuudha. Ciisaniituma akka soo jedhaniifi kanam nama baay'ee laaltee nam tokko hojjetee gaafaa jijjiiramee aniin tun amma nama hojii kanarratti yookaan hojii kamirrattuu yookaan ofii kiyyarrattuu jajjabinni akka qabaadhu uumamaan namni garaagarummaa akkuma qabutti ta'e kadaran bakka humna sii kennu namoota jechuun muuxannoo namootaa fudhataa deemeeti jechuun nam tokko akkana isin jedhu isin garuu dhawuudha nam tokko akkamitti yaada nama waa hojjetu nama waa qabu nama haala bareedaan jiraatu tokko
gara hin taaneen hawwu yookaan nama sansakaalu yookaan nama sanirraa dhiibbaa gahu waan akkasii osoo hin taane hawwiin tokko ni jira kan namni barumsa sii ta'u kan namni fakkeenya sii ta'u jechuudha. Akkasitti namni fakkeenya sii ta'ee gara hojiitti si kakaasuu qabu. Uf jijjiiruun barbaachisaadha. Sammuu ofii jijjiiruun inni itti aanummatu rabbii kee wajjin waan rabbiin dallasisu hojjete. Amantii kee irratti jabaa ta'e. Wallahi amantii kee irratti hunduu laaftudha ni beeka alarraa ta'e jechuudha. Garuu wanti gara kiyyaa jechuudha. Wanti sirriitti jechuun natti wanni jedhu amantii irratti laafuu hin qabnu ni beeka. Garuu mootu waa hedduun ka'a. Tokkoffaa waan rabbiin kee si orgu yookaan rabbi sitti dallanurraa fagaadhu. Garaa kee qulqulluudhaan nama hin miidhin, nama hin zolloomin, hin kijibin, nama addaan baasuu hin deemin. Bakka onnee kee qulqulluudhaan rabbii keessa sodaadhu jalqaba irratti jechuudha. Gaafa kana rabbiin waan ati yaaddisan si milkeessa wallahi yoo ati waan hin taane namarratti yaadde sammuun kee qulqulluu ta'e qulqullummaa keetiin du'aa godhataatiin waan yaaddisan yoo tattaafatte rabbiin si milkeessa jechuudha. Akkasiidha kana jalqaba irratti amantaa kee irratti jabaa ta'e saniin booda sammuu kee jalqaba irratti sammuu kee jijjiirre kan darbeera kaleessa darbe jireenyi kaleessa dabarsine darbeera bakka sanuma irratti teennee bo'uu hin qabnu gadduu hin qabnu yaa rabbi osoo akkas ta'uu baadhee osoo akkas ta'e ebaluu akkana godhe dhiisaa bakka ka darbe rabbitti dhiisa nama isin miidhe dhiisaa ofirraa wallahi hin takkamu jechuudha. Nama isin miidhe nama isin boochise dhiisaa ofirraa bakka rabbitti dhiisa jireenya kalee darbillee hittiin gaabbina maaliif gaabbitanii argitan jedheeti yaada namoonni baay'ee jireenya kalee darbirraa isinii ta'uu dhabe yookaan immoo bakka osoo akkas ta'uu baadhe hin jedhina maaliif jireenya kaleessaa san as deebisuu hin dandeenyu jechuudha. Osoo akka feetellee bootte osoo akka feetellee gaabbite osoo akka feetellee nama kanatu jireenya kana keessa na kaa'e jette achi keessatti ati du'aati maamileen kee gad du'aa deema malee wanti jijjiiramu hin jiru jechuudha. Kanaafuu isa kaleessa darbe marii kaa'e bakka akka nama hin beeknetti ta'e hadhaa kee akka haarawaatti ka'e humna waradhu. Humna akkamitti waratta karaalee hedduun humna waratta hojii tokko hojjetuuf akkamitti hojii tokkotti seenta karaalee hedduun laaltee akka hojii tokkotti seentu waa hedduu si kakaasa waan san keessa isinitti hima jechuudha. Muraasa jalqaba irratti sammuu kee irratti hojjetta uf amansiista nama murtee jechuun nama waa murteessuu danda'u tokko ta'uu qabda ofii keetiif jechuudha. Yeroo baay'ee murteessuun namatti ulfaata waan tokko garuu nama waa murteessu tokko ta'uu qabda. Ati maaliif akkamitti murteessuun duratti sirriitti ilaaluu qabda, sirriitti yaaduu qabda, sirriitti itti yaaduu qabda. Waa murteessuun duratti sammuu kee jijjiiruudhaaf jalqaba nama murtoo ta'uu qabda. Nama murtoo san ta'uuf waan san murteessuuf garuu jalqaba irratti murtee murteessu san keessatti maal fa'aa na mudata wanni sunis na mudatu danda'ee darba wanni baay'ee na mudatu danda'a wanna saniif garuu jajjabina qabaatu qaba wanta natti dhufu saniif ufii kiyyaa itti amanee keessa darbuu qaba jettee of amansiisuu qabda jechuudha. Takkitti immoo waan tokko murteessuu hin qabdu nama murteellee ta'uu qabaattu jalqaba waan murteessitu san osoo murteessin dura wal qabdee gaggabdee garana qabdee garas qabdee murteessuu qabda jechuudha. Gaaf san sammuun kee bakka akkam bakka konfidensii mataa keetii qabda jechuudha. Egaa waan tokko murteessiteen booda sammuun kee haka tokko ijaaramaa deema. Ufii keetii bakka ufii keetii nama gaafatte nama wajjin akkana ta'a akkas godhaa akkasii osoo hin taane ufii kan keetii sammuu kee jijjiiruu qabda. Murtoo mataa keetii nama murteessuu danda'u ta'uu qabda jechuudha. Waan murteessitu kan keessatti wanni hedduu sitti dhufuu danda'a, waa hedduu si mudatu danda'a. Yeroo murteessitu sun wanti baay'een akkasitti dhufullee danda'u uf amansiisuu qabda jechuudha. Inni biraan mootu bakki ooltu murteessaadha jechuudha. Bakki ati ooltu. Manatti karoora garaagaraa baaftee sammuu kee wajjin murteessite oolmaan kee wanta hin taane yoo ta'e bakki ati ooltu namoota waan badaa hojjetan yoo ta'e bakki ati ooltu namoota karoora hin qabne wajjin yoo ta'e bakki ati ooltu namoota kijiban wajjin yoo ta'e bakki ati ooltu namoota bakka hojiin jiru hin beekne wajjin yoo ta'e atis isuma fudhataa deemtu jechuudha gara keetti. Kanaafuu oolmaan keellee murteessaadha. Nama bira ooluu dirqama. Sitti ta'uu baate ufii kee wajji ooli. Ufii kee wajji oolte waa hedduu jechuun nama wajjillee ooluun akkuma barnoota qabu nama hin taane wajji oolurra garuu ufii keetu wajji ooli. Yeroo kana sammuu kee wajji karoora keessan yaadi jechuudha. Kana wasiin jedhu namarraa fagaachaa jechuu kiyyaa miti. Garuu wanta babbareedaa hawwaatiniin bakka hin taane yoo oolte wanta itti jijjiiramtu akkallee hin jiru jechuudha. Kanaafuu akkuma hawwii babbareeda qabdu san akkuma yaada babbareeda qabdu san akkuma mootuu fedhiin kee wanta babbareedaaf wanta mimmi'aa wanta namatti tolu san ta'e oolmaan keellee namoota fakkeenya si ta'an wajjin ta'uu qabaa jechuudha. Eeshi inni itti aanu mootuu
hagana takka basin jedhe inni bira akkamitti akka sammuu keessan ufii keessanii akka murteessuu dandeettan akkasumallee immoo sammuu keessan akkamitti akka jijjiiruu dandeettan inni bira maalinni namoota garagaraaf namoota waan gaggaarii hojjetan hordofaa nama san hordofaa bira dhaqa haasofsiisa jechuu osoo hin taane miidiyaan kun waan hundaa harkaa qaba jechuudha. Kanaafuu namoota intervii garagaraa godhan dhageeffadha. Namoota hojiirratti milkaa'anii yeroo hojiirratti isaan milkaa'an akkamitti akka dabarsan maal akka hojjetan jalqaba maal akka ta'an amma eessa akka jiran intervii garagaraa dhageeffadhaa filadhaatiin jechuudha. Namoonni maal hojjenna jettan amma intervii hedduu gisee laaltan wallahi haamilee namatti hora jechuudha. Akka hiyyatti jechuudha yeroo kitaaba dubbisuuf yeroo yoo dhabdan viidiyoolee garagaraa jiran jechuudha. Viidiyoolee sanoo yeroo dhabdan eerfoonii manuu dhageeffachuu dandeettan dhugaa hedduuta kanatti intervii dhageeffachuun baay'ee kanatti tola keessattuu kan namni itti hojjetee jijjiirame jechuudha. Yeroo baay'ee hilnaala hin hordofa akkas ture seenaa jireenyaa namni intervii gisee godhu intervii osoo hin jedhu kasobaa osoo hin ta'in ka dhugaa jechuudha agartee. YouTube irra kanatti gisee laalte YouTube irroonni ilaalan hundi dhugaa miti gariin viidiyoo maaf hojjetamu jechuudha. Sana osoo hin ta'in TV garagaraati irratti yogguu laalte waa hedduu baratta, waa hedduu argita, waa hedduu xiinxalita, waa hedduu sammuun keetti jijjiiramu jechuudha. Maaliif sallaala namni tokko bakka tokko ga'uuf bu'aa bahii inni keessa dabare waa hedduu achirraa xiinxalite jechuudha. Akkamitti akka keessa dabare akkamitti akka chaalenjii garagaraa keessa dabarse maalirraa akka ka'e maal bira akka ga'e wantoota akkasii sanniin daawwadhaa sammuun keessa yeroo isaan jijjiiramaa deeme jechuudha. Ka duraa yaaddan sanirra akkanatti dabarama jedhi malee nama hojii mari'attee kaatu hojjetuuf yaadda sanuu si harkaa balleessa namni jechuudha. Kanaafuu miidiyaa irratti wanti isin laaltan illee murteessaadha. Kitaaba garagaraa dubbisa, wantoota hojiidhaaf nama kakaasan dubbisa. Saniin booda ufumaa sammuun keessan banama jechuudha. Ufumaa sammuun keessan ufii isaatiiyyuu ufaaromsa jechuudha. Hordoftoota kiyya kanaafuu namoonni maal hojjenna jettanii na gaafattan intervii garagaraa dhageeffadhaa. Namni akkamitti akka hojjete kaapitaala diqqoorraa yookaan maallaqa diqqoorraa maal akka hojjetamuu danda'u yeroo ammaa kana. Akkasumallee bakka waan akkasii san hordofaa bakka ooltan akkasumallee wanta laaltan wanti dubbistan sammuu keessan haaromsuu keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Kanaafuu warri akkas jettanii na gaafattan wanti baay'een hojjetamuu danda'a garuu an kana hojjedha jedhee osoo hin ta'in guddaan ofirratti hojjetudha jechuudha. Sammuu keessan irratti maallaqa harkaa qabaattaniif gadi baatanii waan tokko keessa gaafa seentan waan sanii namni har'aa akkati hojjettuuf si dhidhibe yookaan ta'ii kana hojjedhu banii gaafa ansiin jedhe malee si hojii hojjedhee si mirkeessuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf ofii kee murteessaan sammuu keeti, murteessaan tattaaffii keeti, murteessaan jajjabina keeti, murteessaan obsa keeti. Dalagaa tokko irratti jechuudha. Dalagaa tokko irratti akkamaan hojjettee hin milkooftu hin jiru sun. Dalagaa kana namni hunduu kaa hojjete intervii masanuu jechuudha. Waa hedduu keessa darbanii waa hedduu san keessa nama milkaa'ata. Akkama jalqabanii takka nama hin milkaa'u. Kanaafuu warroonni akkasitti waan garagaraa dubbistanii ufumaa sammuu keessan osoo hin argin gara hojii tokkootti isin seensi jechuudha. Gaafa hojii tokko seentanii hojjechuu jalqabdan immootu laal attention keessan hunduu hojiirra ta'a. Wallahi kana gaafa jalqabdan argitan. Namni yeroo ammaa kana jechuudha wallahi jechuun osoo namni hundi waa hojjete namni badaan hin jiraatu jechuudha. Ana akka kiyyaatti hin beeku waan tokko hojjedha jettee gaafa itti seente waa'ee hojii sanii yaadda jechuudha. Akkamitti hojjedha akkamitti jijjiirama kan hojjedhe akkamitti jijjiirama sammuun kee waa'ee masaa yaada malee waan badaa tasumaa hin yaadu jechuudha. Kanaaf gaafa hojiitti seente bareedaadha. Hojiidhaan biizii uf godhu waa hedduurraa uf qolxobuudha yookaan uf qusachuudha wallahi. Ana kiyyaatti hojiidhaan biizii haga fedhe mana dhukkubellee hin taa'u yookaan viidiyoo hojjedha yookaan waan tokko yookaan immoo intervii garagaraa dhageeffadha yookaan waan tokko dubbisu irratti hagas maraamti hin soofu kitaaba baay'ee hin dubbisneen garuu kitaabota akka viidiyootitti illee barraahan ni jira jechuudha. Isa dhageeffadha gaafsan kan inni wanti si yaaddessu wanti jechuun waan biraa hin yaaddu jechuudha. Walumaa galatti waan hojjettu san yaadda sammuun kee isaan qabama waan garaagaraatirraa waan hin barbaachisnerraa osoo hin beekin of qusatta jechuudha yoo jirti dabarsite si galee. Kanaafuu warra akkas jettan jalqaba irratti ka darbe dhiiftanii ofii keessan akka haarawaatti jalqabuu qabdan. Akkasumallee eega dhageeffattanii karaalee garaagaraatiin intervii garagaraa hojii garagaraa miidiyaa kanarratti waa hedduu jira wanti ka'umsa sitti waru namoota waa hojjetan hordofaa nama san irratti wanta biraa yaada jechuu hin yaamne namoota waa hojjetan san hordofuun keessan muuxannoon nama saniitirraa waa fudhataa deemtan namni sun akkamitti akka hojii kana as gahee hubachaa yoo deemtan hojii keessatti illee bu'aa bahiin baay'een akka jiru ni hubattani. Kanaaf hojii tokko yoo jalqabdan hojiin sun milkaa'uu dhabuu danda'a. Isin immootu abdii hin qabdan jechuudha. Namni keenya baay'een ka hojiirra hin turreef
ni jalqabaa saniin booda ni dhiisa jechuudha yoo hojiin sun takka aman ta'uu fididde. Akkasitti hojiin kamuu namaa hin milkaa'u. Ammallee hojii bira jalqabanii sunis yoo ta'uu fididde hin dhiisan jechuudha. Akkasii osoo hin taane karaalee garaagaraatiin yoo gara naan dide gara naan jijjiiru yoo gara naan dide gara naan jijjiiru karaa garaagaraatiin gaafa gadi buuteetumaan garaan afaan hojjatte ima jijjiiramte jechuudha. Yoo hojiin tokko dide immoo tokko irratti akkasitti malee takka amanii miti kan milkaa'anii yeroo wajjin naannoon isin itti waa hojjetanillee murteessaadha. Namni isin hin jedhe osoo hin ta'in bakka itti jiraattan san irratti hundooftanii naannoo sanitti maaltu akka bal'inaan hin jirre hanqina naannoo sanii ufumaa keessan iyyuu baruu dandeettan. Amma fakkeenyaaf biyya alaatti galtanii gaafa safara isin galtan sanitti wanni isin barbaachisu wanni isin bitachuu barbaaddan kan naannoo sanitti hin argamne yoo ta'e achirraayyuu tilmaamuun salphaadha jechuudha. Wanta naannoo isin jirtan sanitti hin jirre wantoota akkasiisan xiyyeeffatanii laaltanii gadi qabdanii ol qabdanii bakka isin jirtan irratti hundooftanii waan tokko hojjechuuf deemtan jechuudha. Garuu jalqaba osoo hojiitti hin seeniin osoo maallaqa waan tokko irratti hin dhangalaasin jalqaba ofii keessanii uf sirreessuu qabdanii uf ijaaruu qabdanii uf amansiisuu qabdanii nama murtii ta'uu qabdanii sammuu keessan kan darbe dhiiftanii akka haaraatti haaromsuu qabdan jechuudha. Wantoota garaagaraa waan hojii hojjetu qabateen dubbisuu qabdanii ani eenyu godhe jedhu qabdanii namni tokko hojjetee yoo jijjiirame akka atis hojjettee jijjiiramtuuf amansiisuu qabda jechuudha. Wantoota akkasii saniin dhaggeeffadha. Wanta haamilee namatti horan dhaggeeffadha. Saniin booda naannoo keessan irratti hundaa'atiin akkasitti waan dalagdan jechuudha. Malee namni tokko as taa'ee kana bane yoo siin jedha namni sun si wajjin itti fufee waan wajjin hojjenneef ati jalqaba ani hojii kanaaf gahaadha jettee uffoonni jedhu qabda jechuudha. Uf madaaluu qabda. Waan kamuu hojjetu dandeetta garuu jalqaba gaafa hojii tokko jalqabdu ufii kee tilmaamuun barbaachisaadha. Waa hedduu uf tilmaamuu qabda jechuudha. Ana kana obsa qabaa waan ufii kiyya obsa qabaa waan kana hojjechuu danda'a karan akkasitti jalqaba uf amansiistee waan hunda qopheessite saniin booda waan itti hojjetu sanillee addatti akkasitti yaaduu qabda. Waan hojjetu san irratti illee jalqaba qorannoo godhuu qabda. Naannoo kanatti maaltu hanqinni jira akkamitti hojjetama akkasii malee namni oluma ka'ee kana bane yoo sin jedhe gaafa bantee ji'a 2-3 uummata akka xaxxi jette ijoolleen baay'ee maal ijoollee asuma balbalum kiyya irratti mana mataa ijoolleen bananii jiran akkanatti yeroo tokko namaan baratu waan tokko haga ji'a 2-3 mata gabayaa dhabuu dandeetta garuu kiraan manaa ni jira mira abdii muranii dhiisanii cufanii deeman. Akkasitti miti yeroo namatti fudhata hojiin kamuu hojiin hojjettee hadhatti argatu takka hin jiru yeroo namatti fudhata garuu haa ta'u suutaan barsiifti. San keessatti illee qilxeeffannaa keellee yookaan tattaafinni keellee akkaataa nama itti simattullee murteessaadha jechuudha. Waan tokko gaafa bante fuula kayoo akkam taatee hin teette kastamarii yookaan namni sitti dhufu jechuudha. Kanaafuu akkaataan ittiin nama horattullee akkaataa ittiin maamila horattullee amalli keellee murteessaadha. Hojii tokko keessatti hedduu takka murteessaadha amalli kan kee jechuudha. Nama lolu yoo taate namni sirraa sitti hin kalaa'u. Kanaafuu naamusni keellee amalli keellee fuulli keellee fuula ifaa qabaachuun keellee gabayaa keessatti hedduu takka murteessaadha jechuudha. Akkanis hin ja'a hordoftoota kiyya kanaafuu hundi keessanuu kitaaba garaagaraa dubbisaa intarvii garaagaraa dhageeffadhaa waan gaarii yaada sammuu keessan keessatti hawwii babbareedaa hawwii gurguddaa hawwaa. Maaliif isin jedhe waan babbareedaa kana yogguu yaaddan sammuun keessan waan badaa inuu yaadatu jechuudha. Gaafa waan babbareedaa kana hawwitu kana ta'uu qaba waan bakka hawwii babbareedaa tokko gaafa hawwitu sammuun kee qulqullu sammuun kee bakka waan bareedaa san argachuuf ati yoo tattaafatte bareedaadha jechuudha. Akkasiidha. Akkuma tan abdiin qaba haganum isin wajjin haasa'uu fi warroonni na gaafattan rabbii hundi keessan gara biyya keessanii isin galchu. Kanaafuu tattaafatuun bareedama garuu ufii keessan irratti amanamummaa qabaadhaa isin jedha. Viidiyoon kiyya kanarraa kana fakkaatu hordoftoota kiyya. Viidiyoo biraatiin inshallah bal'inaan walitti deebina. Wantoota akkana wantoota haamilee namatti horan wantoota sammuu keenya yeroo takka firii nama taasisan. Egaa viidiyoon qabadhee isin dhufa kanarraa kanumaan raawwadheera kan biraatiin walitti deebina hundi keessanuu bakkuma jirtanitti fayyanaa qabaadhaa isin jaaladhaa isin kabaja. Egaa halkan gaarii keessa naa bula warri na gaafattan hanganuma isin ja'a. Egaa akka hubattan abdiin qaba. Bye bye.